زارت xiyyeeffata Gaazaatti haleellaa Israa'eliin ooyinsa kaampii baqattoota Jabaaliyaatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 50 du'uu Hamaas ibseera. Israa'el dhimma haleellaa kanarratti hanga ammaatti waan jettee hin qabdu. Waraana kanarratti wantoonni haaraa jiran biroo maali? Hirphaa gammachuun itti hima. مربع كامل تم مسحه في معسكر جباليا هناك ودودين دغامين غازا بك قبسما بقتوتا جباليا جدمت haleellaa qaqqabeen namoonni hedduun du'uu fi madaa'uun dhagahameen ministeerri fayyaa gaazaa fi daayirektarri hospitaala Indooneeziyaa Jabaaliyaatti argamu akka jedhanitti yoo xiqqaate namoonni 50 ta'an haleellaa kanaan du'aniiru. Dho'insi namoota hedduu galaafate haleellaa qilleensarraa Israa'el gaggeessiteen kan mudate ta'uu dabaluun ibseera ministeerichi. Jijjigaa gamoo jalaa reeffi namootaa fi namoonni madaa'an guuramaas jiru. Suuraan kaampii baqattoota bakka dho'insi itti mudate agarsiisu lafti bal'aan gadi boollatee naannoo isaatti immoo gamoon jijjigee lafatti dabalamee mul'ata. Gama biraatiin hidhattoonni Huutii Yemen keessaa Israa'el irratti haleellaa diroonii raawwachuu beeksisan. Gareen kun Iraaniin kan deeggaraman yoo ta'u kibxata irraa kibba Israa'elitti haleellaa diroonii raawwachuu miidiyaa AFP'tti himaniiru. Kibba Israa'elitti kan argamu buufata doonii Eilaatitti sagaleen akeekkachiisaa haleellaa qilleensarraa dhagahamaa ture. Dubbi himaan waraana Huutii Yaayyaa Saaree ibsa TV gubbaatti kennaniin Israa'el haleeluudhaaf si'a sadaffaadhaaf tarkaanfii waraanaa fudhanneerraa jedhan. Haleellaan biroos akka itti fufu dubbataniiru. Humnoonni Huutii hanga weerara Israa'el xumuramutti tarkaanfii waraanaa addaa fudhachuu itti fufnaa jedhan Saareen haleellaa gareen Huutii Yemen Israa'el irratti fudhadheera jedhe miidhaan qaqqabeen gabaafamne. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ejensiin baqattoota Filisxeem hojjettoonni isaa 64 ta'an Gaazaa keessatti jala ajjeefamu beeksiseera. Guyyaa wixataa hojjetaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii tokko ijoollee isaa 8 fi haadha warraasaa waliin mana jireenyaa isaa keessa osoo jiranii ajjeefamu dubbi himtuun dhaabbatichaa Juuliet Toomaa BBC'tti himaniiru. Cittuu lafa Gaazaa keessa da'oowwan baqattoota 450 ta'an dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bulchu kan jiran yoo ta'u da'oowwan kunneenis guutanii akka malee dhiphachuu dubbi himtuun kun dubbataniiru. Da'oowwan kunneen Filisxeemota 670,070 keessummeessaa jiru jedhameera. Israa'el duula lafoo Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiruun waraana ishee fi hidhattoota Hamaas gidduutti walitti dhukaasni cimaan taasifamu beeksifteetti. Dubbi himaan humna raayyaa ittisa Israa'el Peter Lerner sagantaa BBC Breakfast irratti dhiyaatanii turani. Qondaalli kun humnoota Israa'elii fi Hamaas jidduutti waraanni cimaan halkan keessa gaggeeffamuu himan. Dubbi himaan kun akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyattii sadarkaadhaan akkasumas aleellaadhaan Hamaas barbadeessaa jira jedhan. Yaadni waraanichaas Hamaas dura dhaabbachuudhaan bu'uuraalee misoomaa isaanii barbadeessuudhaa jedhan. Kana malees Hamaas masjiidotaa fi gamoowwan namoonni nagaan keessa jiraatan keessaa dhukaasa raawwataa jira jechuudhaan balaaleffataniiru. Magaalaa Harar aanaa Jiniilaa jedhamutti namichi wal dhibdee hiriyaasaa fi jaalallee hiriyaasaa gidduutti dhalate akka carraatti fayyadamuun yakka gudeeduu fi ulfeessuu raawwate hidhaan adabameera. Komishinii poolisii naannoo Hararitti qindeessituu garee qorannoo yakka dubartootaa fi daa'immanii kan ta'an Inspektar Hiwoot Antana maal akka uumame BBC'tti himaniiru. ቀኑና ሰዓቱ በውል ባልታወቀ ግንቦት ወር 2014 ዓ.ም ላይ በሐረር ከተማ ጂኔ ጫምሳ ኬሳ ጉያ ፊ ሰዓቴንሳ ከን ስሪት ቤከምነት መቃል ሐረር አና ጂኔላት ሆቴል ፍቅሩ ብራቱ ጀደሙት የኪኩን ከራወተሜ የመታማ ሳይለዲን አብዲ ጀደሙ ሸመሬ ኡምሬን ሼዳ ገነ 18 ታተ ከና ጃለሌ ከወሊነን ወሊት ሲአራርሳ ጀዴ ዋሙዳን ነማ hanga hammaatti to'annaa jala hin oolfamin kan biraa waliin ta'uudhaan shamarree kana gudeeduun akkasumas ulfeessuudhaan himatame. Shamarreen kun erga waan uumame poolisiitti himteen booda poolisiinis bakkichatti argamuudhaan ragaa fayyaa kan namaa fi kaan funaanuudhaan himata isaa guutuu qindeessee abbaa alangaatti dabarse. Namichi yakka kana raawwatee fi jaalalleen shamarree kanaa walii firiyaa dhiyooti. Isheenis kanaaf isa amante. Yakkamaan kun sababii hiriyummaa isaa sanaanii lola isaan jidduu jiru waan beekuuf sanarratti walittanis naraarsaa jedhee shamarree kana gudeede. ያንን አስማማለሁ በማለት ነው ልጅቷን ያለ ፍላጎት አስገድዶ የደፈራት። Yakki kun erga raawwatee waggaan tokko booda himatni kun taasifamu kan himan Inspektar Hiwoot himata irratti dhiyaateefis murtee murtaa'eeru ibsaniiru. እንትን ጉዳዩ ከተፈጸመ በኋላ ለጊዜውም ተሰውሮ ስለነበረ dhimmichi erga uumamee tureeti kan murtaa'e sababii himatamaan yeroodhaaf badee tureef. Sanaan boodas shamarreen kun himatamaan kun bakka kana jiraa odeeffannoo jedhu yommuu argattu dhuftee himata isheedhaa poolisiitti dhiyeessite. Manni murtiis dhimmicha ilaalee himatamaa kanarratti gaafa fulbaanaa 30 bara 2016 hidhaa waggaa 10 irratti murteesseera. Yakki akkanaa kun kan waggaa darbeetiin wal bira yoo laallu jijjiirama qaba. Garuu badeera otoo hin taane hir'ateera jechuu dandeenya. Uummataaf hubannoo kennuudhaaf hojii adda addaa hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf buufata reediyoo naannoo keenyaa Harar FM jedhamu irratti barumsa kennuuf sagantaalee adda addaa ni qopheessina.
akkasumas hawaasni keenya bakka isaan walitti qabaman kan akka Afooshaa irrattis hojii hubannoo cimsuu hojjetaa jirra. በሚሰበሰቡበት ሰዓት ላይ ግንዛቤ ማስጠጣቶችን ቡልቺንሰ የሮ ናኖ ትግራይ ኦቦ ጌታቸው ረዳ ወልገይ ቤከምቲ ሞቱማ መሌ ዋመሜ ጀደን ረቲ ካድሬውን ቲፒኤልኤፍ አጀንዳ ዱራን ቀበም ረቲ ኦሶ መሪ ህንገጌሲን አደገሉን ነጋሜራ ሃቶ መሌ ዱመ ወልገይ ቶርበን ደርቤ ገጌፈሜ ረቲ ካድሬውን ፓርቲቻ ኢብሳ እጀኖ አባ ቀብጢ ጃ ባሱሳኒ ቲፒኤልኤፍ ቶራ ዋሱማ ይሰረት ቤክሴር ሂካፊ ተሳ ደበለተ ቀባ Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa ibsa sanbata darbe kennaniin walga'ichi kan mootummaan hin beekne fi seeraan ala kan jedhan yoo ta'u aangawoota godinaalee garii irrattis tarkaanfiin fudhatamuu dubbatan. Haalli kunis naannichatti taatee hin baramne waan ta'eef hedduun maaltu uumame jechuun yoo gaafatan kaan immoo TPLF gidduutti qoodinsi jiraachuu kaasaa turan. Waldhabdeen dhiyeenya keessa mul'atanis aangawoota olaanoo gidduutti rakkoon aangoo barbaadu akka jiru qaamoleen haala siyaasa naannichaatti dhiyeenyaan hordofaa turan ni dubbatu. Paartiin Obbo Geetaachoon miseensatti ta'anii fi Dr. Dabratsiyoon hin durfamu TPLF walga'iidhuma torban darbe keessa waamame irratti Obbo Geetaachoon bulchiinsa yeroo ajandaa muummee gochuudhaaf yaadame akka ture nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii himachuu kan hin barbaanne keessa beekuun BBCtti dubbatan. Walga'iin kaadiree waamame bulchiinsa yeroo fi keessattuu hoggansa Obbo Geetaachoo Raddaa xiinxaluu irratti xiyyeeffatee fi aangoo bulchiinsa yeroo guutummaa guutuutti to'achuu irratti kan xiyyeeffate ture jedhan. Bulchiinsi yeroo gama isaatiin ofiisaa fi hoggansa nageenya naannichaa dabalatee haala naannicha jiru xiinxalamuu qabaataa ejjennoo jedhu kan qabate yoo ta'u gareen kaadiree TPLF gara biraa garuu kana hin fudhatan. Garee TPLF Obbo Geetaachoo waliin wal dhabdee keessa seene TPLF paartii bulchiinsa naannoo akka ta'ee fi bulchiinsi yeroo gubbaan taa'ee xiinxaluu fi to'achuu akka barbaadu maddeen ibsaniiru. Garaagarummaa ejjennoo aangawoota paartichaa jidduu jiru hambisuuf qaamolee tokko tokkoon yaalii kan taasifame ta'ulleen kaadireewwan garuu ajandaa qabame irratti osoo hin mari'atin akka adda galan odeeffannoon arganne ni mul'isa. Roobii darbee halkan irraa aangawoota TPLF waamichi dhiyaachuun falmisiisaa kan ture yoo ta'u qondaalonni zoonii walga'ii bulchiinsi yeroo seeraan ala jedhame irratti hirmaatan kunneen kamisa darbirraa eegalee aangoo irraa buufamuu Obbo Geetaachoo Raddaa himaniiru. Tarkaanfiin kun kan itti fufu ta'uu kan akeekkachiisan Obbo Geetaachoon akka maddeen BBCtti himanitti hooggantoonni olaanoo TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessa jiran aangoo irraa kaafamuu hin oolle jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa Piretooriyaatti mallattaa'ee fi waraana hamaa waggaa 2 gaggeeffamee turetti dhuma godhateen hundeeffamee hoogganaa jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ji'oota lakkoofses qaamolee garaagaraa fi kaadireewwan TPLF olaanoo irraa mormiin mudataa akka jirus dubbatama. Muraasa dura waayilonni keenya muraasni gara Jibuutii imalaniiru. Isaan keessaa tokko ammayyuu taanaadha. Mee ammayyuu akkam ture imalli amma eessa jirtu? Akkam jirta Firaafoolii nagaa galata fayyaadhanii amma Jibuutii jirra garuu guyyoota muraasa darban magaala keessaa baanee socho'aa ture ammatti garuu magaaladhuma guddoo biyyattii magaalaa Jibuutii jira maqaan biyyaas maqaan magaalaa guddoo biyyattiis tokkuma Jibuutii dhuma jirra ammatti. Tole mee Jibuutiin akkamii ho'iinsi isaa jidduu kana gaariidha? Akka jiraatota irraa hubannetti kana dura amma 51 52 gahaa turedhanii yeroo ammatti dhuftan kun gaariidhaan jedhan yeroontis immoo magaalaa Jibuutii keessatti bakkeewwan garaagaraas gaafa deemee rooboo agarreerra irratti fakkeenyaaf digirii seentigireediin yookiin immoo magaalatti gara 32 dhuguma nama baddaadha dhufe ammallee cimaa wanni kun. Mee imala keessan kanaanii wiirtuu godhantootaa daawwattanii yeroo deebitus immoo gabaasaalee nu qixeessuudhaaf akka qophooftu nan beeka. Mee amma haalli godhantootaa akkamii mee maal agarte? Yeroo garaagaraatti dhimma godhantootaa kana gabaasaa turre ammoo qaamaan dhufe kan argee maali ammas rakkinicha hamaa akka ta'edha. Keessumaa dargaggoonni umuriin isaanii 14 agarre daa'imman fi shamarran waggaa 12 14 agarre gareedhaa wal ijaaranii naannoo Oromiyaa keessas naannoo Amaaraas naannoo Tigraay kibbarraallee baay'een isaanii kan ijoollummaatti wal beekan kan barumsallee adda kutanii dhufan agarre faaladhuma sanaan immoo kanneen gara Yaman ce'anii achii as immoo dhufuuf rakkatan eegas gara Jibuutii dhufanis immoo gara Itoophiyaatti jiru fedhanii akka rakkatanis immoo kan argeera. Kanaafuu wanni amma nuti argarree maali namoonni asichis deemuu fedhu ammoo kan achi immoo jibbaatanii deebinis nama jiru garuu karaatti kan du'an kan gargaarsa fedhan godaantota nyaata dhabanii laafanii gaggabampaas argeera baay'ee hamaadha akka dubbagoodhaa yoo dubbatamu miti akkan jaallaqee argate baay'eedhuma nama gaddisiisa dhimma kana qondaalota Itoophiyaa embaasii as jiru yeroo gaafanneeti namni keenya baratu naan jedhan guyyaadhuma kaleessaa yeroo gara magaalaa Jibuutiitti dhufnu kanneen baatiiwwan muraasota naannoo Amaaraarraa keessumaa Kamisee fi Baatirraa ba'anii gara Yaman ce'anii jireenyatti hammaannaan kanneen deebi'an agarree kiiloomeetiruma tokko yoo ta'u fagaatiin immoo kanneen asii achi deeman agarra. Isa qofaas immoo miti bakkeewwan qarqara galaana diimaa keessumaa magaalaa Oboo kan afaan Afaariin Hayyuu jedhamtutti lammiilee Itoophiyaa baay'een argee kanneen giddugala dhaabbata godaantota idil-addunyaa yookiin immoo IOM keessa seenanii gara Itoophiyaatti deebi'uuf eeggatan jiru. Ammas immoo faallaa isaatiin immoo kanneen Itoophiyaatti deebi'uu fedhanii giddugala sana keessa seenuu fa'aan qaxanis numa jiru maaliif giddugalli sun nama
hammi fudhachuu danda'u yookiin hammi simachuu danda'u lakkoofsa daangaadha. Kanaaf rakkinichi hamaadha. Bakka bulaniyyuu qabanii galaana deemaa yookiin immoo isaan bahaara jedhanii waamu isa qarqara bakka ciisanii dhaqanii agarree qondaaltota yookiin immoo aangoota magaalaa Obbo bulchanis dubbisnee turre wanni isaan jedhan maali oggootii muraasa darbaniif lakkoofsi kun baay'ee dabalaa deema. Numa takka lakkoofsi godaantota lakkoofsi jiraatota magaalattii faayuu caalaa. Yeroo kan namni waan qabu numa kennaafi amma garuu lakkoofsi isaanii baay'ee dabalee namni gaafa nyaata dhufanii balbala rukkanii midhaan nu kennaa jedhu. Otuma deegaa kudhan turin immoo gareen biraa dhufan mas nyaata fidaa dhumne jedhu jedhanii yaaddoo faayimatu isaan argis immoo daandiirra waan fagoo deemaniif bishaan dhabanii waan rakkataniif ofii isaanis immoo miidhamanii allaafanii du'anis ni jiru. Akka awwaalcha isaanis dhannee agarree akkasumas immoo kan dhiyoo kan awwaalaman illee awwaalcha 8 argeera. Maatiin kanan beeku garuu ammallee dargaggoonni jireenya wayyootu jira waan gaariitti baanedhanii kanneen gara Saa'udii kana gara Yemen kana imalan jiru garuu waan achi ce'anii isaan eeguun beekanii abdiidhuma jireenya wayyootti baanedhaniitti dhasanii qabu malee waan Yemen keessa jirullee beekan dargaggoonni kun maatii isaanii caala dallaalaadha amanu baay'ee gaddisiisaadha tarii gabaasa bal'aa gaafa deebinee. Mee kan biraanii achuma Jibuutii kanatti maal taajjabde waan biraan? Jibuutiin biyya xiqqoo amma tarii akka Itoophiyaatti akka godina tokko baachuu dandeenya garuu immoo biyya baay'ee barbaachistuudha qarqara galaana deemaa jirti garbi guddaa indees qarqara kana jira biyyattiin Eeshiyaafis gara giddu galabaafis dhiyoodha ammoo meeshaaleen gurguddoo daldalli garaagaraa gara Awurooppaattis gara Eeshiyaatti ce'uuf immoo dhiyoo biyyattiitti darba biyyoonni lixaas immoo militarii beeja yookiin immoo uffatawwan garaagaraa qabu Chaayinaa, Jaappaan dabalatee Ameerikaa dabalatee Faransaay dabalatee gaafa afaan isaanii ilaallee nu gara caalu biyya kanatti afaan Somaalee baay'ee dubbatu afaanis dubbatu garuu akka waliigalaatti afaan Fireenchidha baratu keessumaa tamaarii keessatti kun mana barumsaa keessatti namni biyya afaan baay'ee beeka kan afaan Arabaa beeka Somaalee beeka Afaar beeka kanuma afaan Oromoolee beekan baay'ee agarra kanneen hubadhee keessaa kanneen muraasa. Ta'u galatoomi ammayyoo. Fala guddaa ulfaadhu firaafala. Badhaasa Baalandoor Faransaay magaalaa Paarisitti wiixata gaggeeffameen Liyoonel Meesii taphataa collee addunyaa kanaa jedhamuun badhaasicha yeroo 8ffaaf injifateera. Badhaasonni kaanis turaniiru eenyufaatu mo'ate? Eeliyaas Hordofaa. The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. For the 8th time in his career, the Argentine superstar Lionel Messi. Qaxalee, collee, urjii jechoonni kunniin Liyoonel Meesii ibsuuf irra deddeebiin faayidaarra oolu. Taphataan ganna 36 lammii Arjentiinaa kun badhaasa kana marroo 8ffaaf mo'achuun riikardii isaa fooyyeesseera. Keessatti aanee jiru Kiristiyaanoo Roonaaldoo yeroo 5f moo'ate. Meesiin waancaa addunyaa Kaataaritti gaggeeffame biyyi isaa akka injifattu gahee olaanaa bahutu badhaasa kana akka argatu guddoo gumaache. Taphataan sarara gidduu lammii Ingilaandii fi kilaba Real Madrid Jude Bellingham badhaasa taphattoota dargaggeeyyii reefu mul'achaa jiran kaganna 21 gadiif kennamu Koppaa Tiroofii injifateera. Manchester City waliin Champions League dabalatee injifannoowwan 3 bara tokkotti kan milkeesse Erling Haaland dorgomaa Meesii cimaa ture. Haaland badhaasa kana irratti Meesitti aanee sadarkaa lammataan yoo goolabu lammiin Faransaay Kiliyaan Mbaappee sadaffaa ta'e. Ammas asitti argamanii gammachuu kana qooddachuun baay'ee gaariidha kan jedhe Meesiin waancaa addunyaa injifachuun abjuu koo dhugoomsuunis akkasuma jedhe. Badhaasonni Baalondoor hundee sababa adda ta'aniif qabu jedhe. Morkataa Meesii kan ture lammiin Noorweey Haaland taphoota liigii 35 irratti goolii 36 lakkoofsisuun riikardii haaraa galmeesseera. Siitiin Champions League, Premier League fi FA Cup bara tokkotti yoo injifatu dorgommii hunda irratti Haaland goolii 52 lakkoofsiseera. Galgala edaa gumaachisaa kanaaf Gerd Muller badhaasa jedhamuu fi nama goolii hedduu galcheef kennamu badhaafameera. Arjentiinaa wajjin waancaa addunyaa kan injifate goolii eegaan Aston Villa Emiliano Martinez ammoo goolii eegaa cimaa addunyaa jedhamuun badhaasa yaashin injifateera. Gama biraan ammoo Manchester Cityin yeroo lammaffaaf walitti aansuun kilaba cimaa jedhamuun filatame. Bara dabre gareen Pep Guardiola waancaa Premier League, Champions League fi FA Cup mo'achuun seenaa kilaboota Ingiliiz keessatti kilaba lammaffaa ta'e. Kana malees taphataan collee Real Madrid Vinicius Junior dirree kubbaa miilaan alatti hojiiwwan gaggaarii hojjetuuf badhaasa Sokraatis argateera. Taphataan kun jibba sanyummaa irratti duula godhus akka itti ibseera. Baroota lamaan darban Laaliigaa Speen keessatti arrabsoon sanyummaa irra deddeebiin isa mudateera. Biraazil bakkeeyyummaan jirutti manneen barnootaa ijaaruun damee barnootaa irratti investi gochuuf faawundeeshinii kan ijaare Vinicius gumaachisaa kanaaf beekamtiin kennameeraafi.